Ashamarka fuudhee kabajamoo daawwattoota manni oduu guyyaa kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa oduu kan isinitti himan Siraa Sabaatiin. Kitaabni xiinxallaa fi hayyuun siyaasaa Jawaar Mohaammed mata duree hin gaabbu jedhuun barreessee muddee 19 bara 2024 eebbaaf qophaa'uun ibsame. Barreessaan kitaabichaa Jawaar Mohaammed ibsa gabaabaa fuula barruu isaa irratti maxxansee muddee 19 bara 2024 kitaabichi kan eebbifamu ta'uu ibsee jira. Kitaabichi Keeniyaa Naayiroobii keessatti akka eebbifamu eerameetii jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii galii Itoophiyaa bara 2017 birrii tiriliyoona 1 fi biliyoona 500 walitti qabuuf karoorsuu isaanii paarlaamaa biyyattii irratti dubbachuu hordofee gibirri humnaa olii Oromiyaa keessatti uummata irratti fe'amuu maddeen keessoo mootummaa OMN himan. Karoorri kun erga waajjira ministeera muummee irraa karaa dhimmi ilaaluun gara naannoleetti ergamee booda naannoon Oromiyaa adda durummaan irratti hojjetaa jiraachuu kan himan maddeen keessoo mootummaa kun ammoo heeraa fi seera dambiif qajeelfama gibiraa kan cabseedha jedhan. Qajeelfamni gibiraa lafaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 255 muraa 2016 fooyya'ee bahee hektaara tokko irratti birrii 250 oomisha irratti ammoo birrii 150 walumatti 400 akka gabbaran ajaa kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN haalli qabatamaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru garuu faallaa kana ta'uu himu. Karoora mootummaan federaalaa qabate kana milkeessuuf koreen hojii raawwachiistuu mootummaa naannoo Oromiyaa gibira olaanaa sassaabuuf gibira humnaa olii uummata irratti fe'aa jiraachuu himan. Koreen hojii raawwachiistuu mootummaa naannoo Oromiyaa taa'ee erga mari'atee booda baajanni aanaa tokkoof ramadamu hangana aanichi kan sassaabuu qabu ammoo hangana jechuun qajeelfama gara aanaa dabarsee jedhan. Aanaan ammoo mallaqa mootummaa naannoo Oromiyaa akka galchuuf itti murteesse san gandoota isaatii hiruun akka walitti qabamu taasisuu jedhaniiti jiru. Gandi tokko mallaqa akka sassaabamuuf aanaan ajaja sassaabuuf gibirtoota gandaa sana irratti hammeentaa gibiraa hanga barbaadu murteessuun sassaabaa jira jechuun himan. Kun ammoo yaaddoo jireenyaa uummataa ta'uu maddeen himaniiti jiru. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu cuqaasa. Donate Oromiyaa Media Network kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu cuqaasa. Amma immoo emailii fi paaswordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa. Dhumarra agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasu. Amma Oromiyaa Media Networkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa. Oduma gibira wal qabateen Itoophiyaa keessatti gibira mootummaaf galu caalaa kan saamamutu caalaa jiran qotee bultootaa fi daldaltonni. Ministeera galii irraa hanga waajjiraalee sadarkaa gandaa jiranitti galiin mootummaaf galuu qabu osoo hin galiin qisaasamaa fi saamamaa jiraachuu ragaaleen mul'isaniiti jiru. Galii mootummaa guddisuu maqaa jedhuun gibirri humnaa olii uummata irratti fe'amuun sassaabamaa jiraachuu kan himan maddeen qotee bulaan gibira wayitaa kafalu wanti irraa fuudhanii fi nagee irratti barreessan garaagaraa jedhan. Gama biraan qaamonni seektara galii mootummaa irra jiran saamicha geggeessaa jiru jedhan maddeen. Shallaggiin gibira mootummaa daldalaa tokko irraa argachuu qabu qarshii 100 yoo ta'e hojjettoonni galii oodiitii irra hojjetan daldalaa kana gibirri kee qarshii 300 dhufe jechuun dachaa lamaan irratti dabalu jedhu. Sanaan booda daldaltoota ala kaawwataniin fayyadamuun gibira sirraa hir'ifnaa walakkaanuuf kafale jechuun saamuu jedhan. Mootummaan seektara galiiwwanii irratti xiyyeeffannoo addaa kennuun saamtota biiroo mootummaa keessa ta'anii uummata saaman irratti sakattaa cimaa gochuun adabutu barbaachisaa jedhaniiti jiru. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan atakaroo isaan gidduu ture mariidhaan furachuuf waliigaltee mallatteessan. Marii jaarsummaa Turkiyyeetiin hoogganame irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud fuulletti wal arganiiti jiru. Biyyoota lamaan atakarootti kan seensee waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaandii marii Ankaaraa kana irratti dhimmi isaa hin kaane. Oduu keenya birootiin bakka bu'oonni hawaasa Oromoo Arizoonaa dhimma OMN irratti mari'atan. Hawaasni Oromoo akkuma walitti dhufee OMN ijaaree walitti dhufee dhimma OMN irratti gadi fageenyaan akka mari'atanii tumsa atantamaa taasisuun kufaatii irraa baraaran dhaamaniitii jiru.
Rakkoo diinagdee dhaabbaticha mudatee furaniiti ofiinsaan akka hojjetuuf Oromoonni biyya ambaa jiran dhaabbiidhaan miseensummaa guutanii doolaara 5 hanga 10 baatiyyoo arjooman haala salphaan baraaruun ni danda'amaa jiran. Baay'inni keenya galtee akkanaa kanaaf furmaata waaraa hin fidu taanaan nuuf salphinaa jiran. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo Arizoonaa kan jedhan hawaasa keenya atantamaa walitti qabnee deeggarsa atantamaa goone akkasumas ammoo ofirraa eegaluun miseensa dhaabbata kanaa taanaa jedhaniiti jiru. Dhimmicha irratti walga'iin atantamaas akka waamamus walii galaniiti jiru. Oduma OMN walqabateen dhaabbanni uummata Oromoo walumaa guddaa olee yeroo gabaabaa keessatti hojii gaarii hojjetee yaadannoo bal'aa uummata biraa qabu uummanni Oromoo biyya alaa jiraatu salphumatti cufee dhiisa yaada jedhu hin qabnu jedhan jiraattonni OMN biyya keessaa dubbise. Uummanni Oromoo biyya alaa jiraatu OMN tumsuun baraaruu akka qaban yaamicha taasisutti jiru. Dhuunfaan namoota dhuunfaa deeggaruu caalaa dhaabbilee wala uummanni waliin qabu irratti waloon yoo hojjetan uummatichaa bu'a qabeessa jedhu. Uummanni miidiyaa hin qabne sagaleen isaa ukkaanfamaa fi dhageettii kan hin qabneedha kan jedhan jiraattonni Oromiyaa bakkoota adda addaarraa OMN yaada isaanii kennan yaadaan duubatti deebinee baroota ummatichi miidiyaa hin qabne yaadachuun barbaachisaadha jedhaniiti jiru. Uummanni Oromoo biyya alaa jiraatu miidiyoota jajjaboo OMN caalaan hundeessoo osoo jennu kan qabu nu jalaa cufa jennee amantaa hin qabnu jechuun OMN baraaruu fi deeggaruun filannoo ta'uu hin qabu jechuun dhaamaniiti jiru. Oduu birootiin humnoonni finxaaliyyii faannoo Amaaraa godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaana gandoota adda addaa keessa mandheeffatan uummata irratti haleellaa raawwachuu itti fufanii jiru jedhameeti jira. Tibba kana muddee 9 bara 2024 aanaa giddaa ayyaana ganda Jaangir bakka addaa Dambaaroo jedhamutti haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin namoota 3 ajjeesanii jiru jedhameeti jira. Ganda Qarsaa keessatti guyyuma wal fakkaataa nama maqaan isaa Erqaoon Nagaoo jedhamu ajjeesanii gatuu OMN odeeffateeti jira. Ganda Jaangiriitti namoonni ajjeefaman kunneen Mucoo Aduulaa, Darajjee Dhaabaa fi Baqqalaa Raggaasaa ta'uu maddeen naannichaa himaniiti jiru. Humnoonni finxaaliyyii faannoo Amaaraa kun aanicha keessaa fi aanota ollaa keessatti bal'inaan sochii taasisaa akka jirantu himame. Yeroo kana immoo lagni Mormor waan hir'atuuf daangaa qaxxaamuruun gara Oromiyaa seenuuf isaaniif mijataa ta'uu jiraattonni himanii uummanni jabeessee of ittisuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun ijoo guyyaa kanaaf qopheeffanne kana fakkaata bal'ina isaa oduu galgalaatii walitti deebina ammasittuu qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fa'aa wajjin turtii gaarii qabaadha jecha qophiilee OMN amma gadhiisuu hordofu YouTube chaanaalii OMN subscribe akkasumas immoo join gochuu waan dandeessaniif OMN cinaa dhaabbachuu dandeessu odeeffannoo wayitaawaa amma argachuuf ammoo gama Telegram akkasumas immoo gama chaanaalii WhatsApp fi gama Facebookaatiin OMN hordofuu dandeessu rakkoo faayinaansii OMN keessaa baasuuf ammoo uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa tumsa akka taasiftanii fi miseensa dhaabbataa OMN akka taatan waamicha keenya ammas isinii taasifnaa ulfaadhaa galatooma.